Kufaatiin biyyaa salphinni biyyaa ka dhufe nama waa beeku, nama waa danda'u, nama quuqama sabaa qabu dhiisanit toltullaa ajajamtu garaaf bultu angootti waan ol yaasaniif. Kufaatii danda'uu qaba. Nan affeerre asitti na yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu. Waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf, Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachisa taate hin dhufin hin hojjetiniyyuu. Waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliif qabsoon kun kan uummata hundaati. Uummata keenyaaf, uummata keenya biyya jiruuf gurra keessan gamana godhaa garuu harka miilli keessan ijji keessan diinumarra ta'uu danda'uu qaba. Maaliif sirna san laafiftanii jirtanii, sirna san lafaan geessanii jirtanii, addunyaan isin dhagayaa jirti. Gaafa warri seenaa boruun barreessa waan Oromoon amma godhaa jirtu kana muumantiin akkanaa addunyaan very rare. Sochii ajaa'ibaa godhaa jirtanii, sochii san jabaattanii deemudha. Uummanni keenya ka biyya alaa gargaarsa yoo dandeessan uummata gargaara. Irran deebi ammallee waan hin Torontootti jedha. Yoo dandeettan gargaara. Yookaan dhiifadha malla keessan. Ummata keessaniif wanni guddaan isin gootani walitti wacuu dhiisudha. Ummata keessaniif guddaan isin gootan akkana tokkummaan bal'attanii yookaan dhuftan. Wal isin jidduu jaalalti yoo urgooyte, walii yaaduun wal gargaaru yoo argamte ummanni Oromoo kanaa oloon guddaa sirraan barbaadu. Jaarmiyoota irratti illee dhiibbaa magootan kana kan bifa kanaa itti jabaattanii deemudha. Ummata ollaatiin, ummata ollaa keenyatiin Oromoo akka jibbitan, akka sodaattan olola yeroo dheeraatu hojjetame. Uummanni Oromoo ollaa tokkorraa rakkoo qabu. Tokkorraa. Kaleessa Taaddasaa Birruu fa'aa jechaa turan. Kaleessa Jaarraan fa'aa jechaa turan. Kaleessa Baaroon fa'aa jechaa turan. Afaaniin gaafas waadaa seenaa turan uummata. Uummanni keenya barana qabatamaan agarsiise akkamitti. Aanaalee ganda magaalaa meeqa bilisa hoggaa baasu sabni tokkichi Oromiyaa keessatti hin tuqamne. Tokkichi. Wayyaaniin Amaaraaf Oromoo walitti buusuu hedduu yaalte. Saba isii toon malee gadda arsii lixaatitti manarra deemtee guurtetti bulchiinsa arsii lixaa keessa jira Shaashmannee. Namni Tigree tokko mee abbaan fedhaa dhufu namni Tigree tokko ka Oromoon barana natu jedhu hasaa ba'u hin tuyin. Maaliif uummanni keenya qabsoo isaatiin waadaa qaba. Waadaan isaa sirna cunqursaa kamuu ofirraa buqqaasu ummata biraa wajjin nagayaan jiraachuudha. Wanni sadeen Oromoo qabu kareeffamu maasoo jechuun dhugaan Oromoo ta Oromoo qofaati miti. Ta ummata hundanu keessa jiruuf ollaa keenya jiruuti. Kanaaf maachuu danda'uu qaba. Nan affeerre asitti na yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu. Waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf, Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachisa taate hin dhufin hin hojjetiniyyuu. Waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliif qabsoon kun kan uummata hundaati.